Rode bulan bagayana Eid al-Fitr singe sinin janna daawwattoota keenya kabajamtoota oduu isaa kanaatiin isinitti himaan Muhammad Siraji. Ayyaanni Eid al-Fitr kan baranaa guutuu addunyaatti kabajamee jira. Ayyaanni kun bakka hedduutti namoonni hedduun mana isaanii keessatti kan kabajan. Sababa vaayirasii koronaatiin uummanni akka yeroo biraa bakka takkatti walitti qabamuun salaatuu hin dandeenye. Lammiilee Oromoo naannoo Somaaleetii buqqaafamanii magaalaa Sulultaa qubsiifamaniif ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuudhaan gargaarsi birrii 300,000 fi 50,000tti tilmaamamu gumaachame. Gargaarsa kanatti intalaa siyaasaa Jawaar Mohammad Hamza Booranaa hundeessaa dhaabbata DCT Entertainment Muraad Mohammad Raanii Kabiir Hussein fi dhaabbata Construction Gamshuu Bayyanaatu kenne. Namoonni kanneen sangoota 17 bitanii lammiilee kanneeniif gumaachan. Gargaarsa kana bakka bu'anii kan kennan Hamza Booranaati fi Muraad Mohammad lammiileen kanneen deeggarsa barbaadu jaanii jiran. Mootummaan lammiilee tanneeniif xiyyeeffannaa kanneen deeggarsa barbaachisaa taasisuu fi akka qabu dhaamanii jiran warri gargaarsa kenne. Lammiileen kanneen gama isaaniitiin rakkoowwan garagaraatu harkaanuu qabaa jaanii jiran. Misooma bu'uuraarraa jalqabee rakkoowwan qabnu nuuf furamuu qabu jaan. Bulchiinsi magaalaa Sulultaa gama isaatiin rakkoowwan lammiileen kanneen kaasan furuuf tumsa akka barbaadu hime. Qeerroon magaalaa Dirree Dhawaa ayyaana Eid al-Fitr sababeeffachuun maatii qeerroowwan qabsoo Oromoo keessatti wareegamanii jajjabeessan. Qeerroowwan kanneen OMN'if yaada kannaniin kaayyoo qeerroowwan Oromoo wareegamaniif ni fullaasnaa jaanii jiran. Maatii wareegamtoota gama isaaniitiin qeerroowwan kaayyoo qeerroowwan wareegamanii galmaan gahuuf hojjechuu qabu jaanii jiran. Qeerroowwan gurmaanii dhufanii nu gaafachuun qeerroon kutannoodhaan kaayyootti jiraachuu mul'isaa jaanii jiranii. Naasir Aliyyi yaada isaanii qindeessee jira. Ijoolleen eeggaddan hojiin asii dhimma Oromoo irratti hojii rakkachaa turte nu biraa wareegaman qeerroo tana dheenyee warra isaanii ni jirraa yoo jenneen waan bareedaadha jennee ummaa teenya bohaarsuuf ni jirraa. Hinduune qeerroon wareegame kun kaayyoof du'e kaayyoo isaa immoo galmaan keenya jennee jajjabeessuuf bira dhufne. Ijoolleen wareegamtoonni wareegamtoota gootota Oromooti wajjin walqixa ta'uu isaanii ibsuudhaaf gartee jaallan qabsoo keessatti kufan isaan finnee dhufne. Qeerroon yeroo hunda akka waan dhabamtee akka waan hin jirree fakkaannee abbaan fadhe akkanumatti mirga Oromoo fi Oromiyaa tuqee dhiibee yeroo ammaa kana keessaafuu ajjechaanis hidhaanis akkuma tichatti jiru kan agartan hidhaa fi ajjechaan qeerroo yoomuu duuba deebisee hin beeku. Saniifuu wanni qeerroo Oromoo fi Oromiyaatiif dhaamu hidhaa fi ajjechaa inni duuba hin deebinu. Gumaa immoo qeerroo teenya wareegamanii qeerroo fi qarree teenya 5,000 wareegamtisan kaayyoo isaanii hin dhaabnu galmaan keenya qabsoo itti fufnaan jaa. Walumaa galatti ijoolleen wareegamte kun nama 20 fi nama 24 nama 24 keessa hanga rabbi nu laaffise iida kana dheenee jajjabeessinee warra isaanii jajjabaadhaa ni jirraa. Mucaa keessa wareegamuus qeerroon waan irra wareegame galmaan geessi jennee kaayyoo fi akka keenya tishartii kana irratti kunno akkuma barreeffamaan agartan kana Baga walumaanuu nugee wallaahi hedduu gammachuu hongan qabne na dhagahame akkana dhufuu keessan kanarra nin gammade wallaahi. Ijoolleen garuu qeerroo laggaan bira dhufte almootii irra waan jirtuutti hin gammadee jechuun. Ammallee laggaan isin kana harkallee himaanii jenna maree wallaahi Oromiyaan hundinuu qabxoo bilisummaa barbaadaa beekte. Garuu waan silaa akka san hin taane garuu akka tokko keessa irra. Ammallee qabsoon teenya fuuluma duraan itti fufna inshaallahu yoo rabbi jedhe ma jirra inshaallahu. Wanti nu dhagamu kan nu laaltanii gartan kana sanuma rabbi imaanan waa kan malee nu baarsuun keessan kun isa jiru haalaan kan nu gammachiisu. Magaalaa Shaashamanneettis uummanni mana isaatti ayyaana Eid al-Fitr kabaje. Abdii Tufaa gabaasa bilbilaa qaba. Guyyaa kanatti salaanni gaggeeffamu akka kanaan dura baratametti istaadiyoomitti akka hin gaggeeffamne ibsi garaagaraa karaalee miidiyaatiin kennamaa turuun isaas ni beekama. Egaa akka magaalaa Shaashamanneetti ammoo salaanni kun karaa masjidotaatiin
akka gaggeeffamuu danda'u hamiin garaagaraa kaafamaa ture. Ani kan hordofuudhaan hawaasni gara masgiidatti deemuudhaan baay'atanii tamsaasa dhibee koronaatii fi haalli mijataan akka uumamuu danda'u gochuu malu yaada jedhu giddu galeessa godhachuudhaan magaalaa keessa naanna'uudhaanii sochiilee garaagaraa ilaaluudhaaf yaalii taasifnee jirra. Yaalii taasifneen qaamoliin nageenyaa ganama barraaqaan lafaa ka'uudhaan iddoowwan masjiida garaagaraa irra naanna'uudhaan hawaasni masjiidatti baay'atanii tamsaasa dhibee koronaatii kanaaf akka haalli hin mijanne gochuudhaan hojjetaa turuu isaaniiti kan argine. Egaa qaamoliin nageenyaa kun gama tokkoon hawaasni akka masjiidatti hin baay'anne gama biraatiin ammoo hawaasni isaanii walitti bu'ee boora'uun nageenyaa akka hin dhufneef malaan tasgabbiidhaan hawaasa gama tokkoon amansiisaa gama tokkoon itti mul'isaa akka ofirra dachaan gochuudhaanii wanta kana tamsaasa dhibee koronaatiif haalli mijataan akka hin uumamne godhanii jiru. Gama biraatiin ammoo imaaman masjiidaa bakka jiranitti ariitiidhaan akkuma salaanni subiisa. Gama koronaatiin Itoophiyaa keessatti namoonni dabalataa 88 vaayirasii koronaatiin qabamuun akka mirkanaa'e ministeeriin fayyaa beeksise. Ministeeriin fayyaa akka jedhetti sa'a 24 keessatti namoota 4,048 qorannoon laaboraatoorii taasifame. Kanneen vaayirasii kanaan qabamuun mirkanaa'e keessaa 73 jiraattota magaalaa muummee biyya tanaatii fi tan Oromiyaa tan taate magaalaa Finfinnee akka ta'an ibsamee jira. 4 naannoo Oromiyaa magaalota Burraayyuu, Amboo, Sandaafaa fi Mojo, 8 naannoo Tigraay, 1 naannoo Hararii, 2 immoo shufeerota daangaa qaxxaamuranii makiinaa oofan akka ta'an himamee jira. Namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'e 88 keessaa 55 imala biyya alaatii fi namoota vaayirasii kanaan qabaman waliin hariiroo takkallee akka hin qabne ministeeriin fayyaa beeksisee jira. Itoophiyaa keessatti hanga ammaa namoonni 582 vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii kan mirkanaa'e yommuu ta'u, kana keessaa 152 fayyuu isaanii ministeeriin fayyaa himee jira. Dhumarratti buufanni makiinaa Amboo baasii birrii miliyoona 100 ijaarame yeroo gabaabaa keessatti caccabuun mufachiisee jiraattonni. Piroojeektiin kun qaama magaalaa Amboo misoomsuuf hojii hojjetamuuti jechuun aangawoonni mootummaa dubbachaa turan. Lalisaa Idris dabalata qaba. Amboon lakkoofsi ishee xiqqaatu malee lapheen ishee guddaadha nuuf. Magaalli ishee akka warra kaanii guddaa ta'uu baatu malee nuuf Niiwoorkiidha. Magaalaan Amboo seenaa qabsoo Oromoo keessatti yaadannoo guddaa qabdi. Dubbiin ministeerri muummee Abiyyi Ahimad Amboo Niiwoorkii keenya jedhanis bu'uura seenaa kanaa sababeeffata. Amboo mallattoo bilisummaa taatee akkuma Niiwoork sanas ni misoomsina jedhanii aangawoonni mootummaa waltajjii misoomaa yeroo garaagaraatti magaalichatti taa'ame irratti dubbataa turani. Uummanni magaalaa Amboof naannawaa ishee gaaffiiwwan waloo Oromoo waliin qabu hedduu ta'us akka magaalaa Amboof naannawaa isheetti gaaffiin isaan qaban keessaa gaaffiin bu'uuraalee misoomaa isa tokko jechuun irra deddeebiin uummanni kun gaafataa ture. Gaaffii bu'uuraalee misoomaa magaalittii keessaas rakkoon gama buufata konkolaataan jiru isa tokko jedhu jiraattonni. Gaaffii uummataa kana bu'uureffachuun waggaa 5 dura ijaarsi buufata konkolaataa jalqabame jedha ragaan nuti arganne. Ijaarsi buufata konkolaataa kanaa garuu lafumarra harkifatee gangalatee yeroo dhiyoo kana gahee jedhu jiraattonni bilbilaan dubbisne. Amboon akka Niiwoork goona kan jedhamaa ture eessa gahee jedhamee gaaffiin gaafatamuu wayita jalqabu miidiyaaleen mootummaa buufanni konkolaataa Amboo baasii birrii miliyoona 100 oliin ijaaramee xumuramee oduu jedhu qabatanii bahani. Buufanni konkolaataa kun akka qaama piroojeektii misoomaa yeroo dhiyootti jalqabee xumurameetti ibsamus piroojeektii lafarra harkifatee yoo nagaheedha jedhu jiraattonni magaalittii. Itti dabaluunis piroojeektiin baasii guddaan itti bahee baatii dura walharkaa fuudhiinsi taasifame rakkoo qulqullinaa dhabuun caccabaa fi badaa jiraachuu isaas dubbatu. Buufata konkolaataa kana xumuruun walharkaa fuudhiinsi dhaabbata konistiraakshinii alasiif bulchiinsa magaalaa Amboo ji'a caamsaa guyyaa gaafa 16 raawwachuun akka oduu misraachootti odeeffame utuu baay'een turin torban 2 booda buufanni konkolaataa miidiyaaf uummata duratti eebbifame kun caccabuu fi ijaarsi mooraasaa jijjigaa jiraachuu isaaf komiin jiraattotaa dhaga'ame. Amboo Niiwoorkii keenya jechuun galtee siyaasaan ala qabatamaan hojii irratti mul'atu jechuunis komatani. Buufatni kun baajeta birrii miliyoona 100 oltu itti bahee jedhamee eebbifamus turtii torban 2 booda caccabuuf jijjiguu eegaluunsaa agarsiistuu amala mootummaa durii kaasee hangarraatti argaa guddanneedha kan jedhan jiraattonni kun baasiin buufaticha ijaaruuf ba'e alkallattiinis ta'u qabeenya uummataati waan ta'eef gochichi sirra deebiin ilaalamuu qaba jedhu.
eebba dhaabbata konkolaataa magaalaa Amboo akka jiraata Amboottis ta'ee akka ilma wanta saba waan biyyaa gaafachaa ture tokkotti gaafa eebba sanaa gammadneedha. Baay'ee nu gammachiisee magaala kana wanta uummanni Oromoo guutuma guututti beeku wanti alagaanis beeku. Aarsaa kaffaluu ishii malee magaalaa kana keessatti ijoolleen shaarrastaa kaffaluu malee wanti dinagdeenis ta'ee wanti misooma hawaasaa wanti tajaajila uummataa hedduun hin turre amma garuu yeroo dhiyoo kana keessatti sochii adda addaas ture. Sun immoo nus ta'ee maal kaleessa biyyi diigamuudhaaf otoo hin taane gaaffeen keenya biyya ajaaramtu magaalaa namni uummanni sabni ajaramu ture. Haa ta'u gaafa eebba sanaa hedduu gammanne haalli diizaayinii isaas hin bareeda ture bal'inni isaa hin bareeda akka sadarkaatti ibsaa ture. Nuyi mataan keenya nu jajaa ture hedduun jajaa ture amma mataan kootiin garuu yeroo gabaabaa keessatti gaafa wanti sunni sadarkaan ittiin ijaarsuun taasifame gadi bu'aa ta'uudhaan irra keessa balaan biqiloota irra keessa wanta biraatti balaan cirracha naqame jennaan tola miidiyaa hawaasaa kanarratti gaafa argina dhaqee seenee ilaalu konkolaattonni keessa jijjiiranii wanta sana gommaadhaan fofottokee argeera. Sun immoo sadarkaa ji'a tokko keessatti yookaan torban nama baay'ate torban nama ture wanti sun akka ta'e ibsame booda sun akka uummanni gammadetti deebisee immoo maal sadarkaan qulqullina ijaarsaa kun jedhee uummanni guddaa sun xiqqaan sagaggeesses naayera gafateera haareera kana qaqqabni ilaalu karaa seeraas haa ta'u karaa seenaas haa ta'u karaa kamillee itti gaafatamuu jalaa hin bahu. Boqonni bu'aa sun akkuma jaallatanii karaa qaamni oromiyaa iddoo hedduutti illee wantuma kana dhumoolchanii mirga ture akkuma agartanii karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa duraan daandii dubarra konkolaataa ammoo baay'ee kennaa waliin akkasiin itti ta'ee yoo xiqqaate kan akka roobsaa jala gadi jaala isa iyyuu hojjetame miidhaan jira kwaaliti waan qabneef torban tokko isaa hojjetanii lafi isaa waan dagatanii kun kan dargaggoo iyyuu jarri hattoota halluu darbe waan ta'eef harkisaan annaa warra deemuutti bakka jedhamuun jiru kan kaleessa hojjaa kun halamuu abbaa kan godhanii ammoo kan isaa hojjaa oomishanii kun kana muka godhanii jalqabanii sumaatti uummata godhamsuudhaaf filannoo itti fudhatuudhaaf godhanii kan godhan malee ta'uu uummata kanneen jedhanii. Komii hawaasa kanaa qulqulleeffachuudhaaf kantiibaa magaalaa Amboo obbo Saayiluu Dirribsaaf irra deddeebiin bilbilus bilbila nurraa kaasuu hin dandeenye. Waymeen irraa oduu sa'aatanaa xumureetiin jira ayyaanni kan nagayaa fayyaa akka isiniif ta'u hawwina fayyaa ta'a.